Finkanko, Sumeda. Ya, Akanamat, Shawani, Sobani, Namat, Shawadan, way Fakata. As case of a Gano, Nui Bernota Tati. Answer me, one to Sigafa Chukabu, Namakana, Nama, Ojete, Fifka, Ojetu, Sabradini. Yeah, to Sanjay. Abu Sabradin, or to be your cover, Abu Alfred, Abu Sabradin, leader by of the Tabera. Okay. Illy Malela Vanagar. Etifu Tiketi kana kutud afif isid af biza hojjechuu afif dursa itu wanta sana hin argin maalif birrii kaffalte yoo birrii kaffalte mucaan kun immoo hin dhufu jetteetti kisaaraan kun kan siitaamoo kan kee ta'a kan jedhu gaafachuu barbaade. Abu Sabradin waan sirreessu qabaayyan. Salaamu alaykum Sabradin tisena ka. Wa alaykum kala maduran. Wa alaykum assalam. Lucky Tico Jechoma Boletin Yama Magahi Hase to Betehanatin was raised or Bada in Somali. Wagata Kudrona Dufte Natimate Sumayan Tasfai Dufte Jalam Musadiu Nativakata Dufte Natimate Sumaya Amburatun Gava is Wolikanitan is in Woli Sahiba and is in Biranjuru, they might in Mamta Dada, Akumolikan Dada, and to be the Nakisenumber Badun jail, who was a Takaji. Any Lamafada, David Amale Rute online at one Sani and Akadem Worke, Atasumia Tasile, working Arasi, can now Jinle Alenture. Amo Sumaya Ambolina to Piste, Nagava Tiakata, Uficha, Hanale Nagavate Rote. Yero is in Nagavate Senkati, Ani Nibe Taganami, Namafida Dirasi, Vierrahi. Wahundahu Eganamsun Asene, Ethiopia Rafe as Sene Bodarrahi, Havalti Rafudatam. Ega Garte Kairos in Amevodejo, Anamanama Akasitim Fida, Egan Fidu Egalejo. Isan, Dubinisani will haste the dimti, Wahid to Timatan. Sigalemi Kanafu, one to Dimakana. Isinman wajimfita tajiyetin taradura akasi debise waya kanagzi akata ufchara nagafti mele dimakana kaisati akasna isani tuta vidu takawul nar kifnim barbada difama anisa la chutu obere yankiya natimatti dugara nakidi ma isinman fita dasinitun senun jeni akata fizana raja akara yamanne makakesan turut kulule fadru tarife barbadu doctor andu bifadu sanifi Walter Rezo Kabayan number one Nugarga Wanjurse. Lucky Hanma Sarai Surafi. Why Singapore? Seri, why Singapore makes in Warma Masri? Namafidu, Yachun, one Seri Garte, still have a hay same on Amidufas and a cover. Durati Keta Murufin then to Malakafale. Egas if you do Namola Manetu, Etuyo Amanamni, Drotis Frachu, Bodatis Frachum, Sera Garte, Biasanitimo, Seromanamudum Fanam Fiduticon. Lucky, or Gav Canada is in him. Don't I say him? Be a Canada Huni, Higawi, Higawatano. Namnikuma could avri as yet and none be over about that. Higawi, go to Yachuni, Tiara Lufta, Passport in Lufta, Pisa Cabra, Motuma, you are a birthday Lufta. Higawi, go to know. Canavi, did Yara Kesasi Davis Mala? Ethiopia Kathiti Debisu Malawan Tevi, Gizena Makajan or Giteka Fasta. Anama Muchati Hiriaki and Mogana Waga Kuratoko Biakana will into Refide, Uyola Abu Sabradin is Afide, Abu Sabradin make Agasabradin Fadu, but Devi and Bekani, Tia Yero Sadi Infinite Davisanit, Jinja Tiero Lama Davisanit, Yero Shanapa Stage. No more yet to finish it. Kanawan Taevi, Higawi Gotano. Your namne Chiti will communicate together that Yarake Sakab Dusun, Uyathan Hijirane, Yokin Ijawan so that we have Ojirate, Gassi Davis and Silky Kesa to them to one time. When you give them one of Kori Tinakano Simba to be that. To answer Kana Lagi, one hour, one Garti Ranju, Kurunami Garagar. Ana is even at the Basa.
jalqaba fiizaan yoo itti dhufuu baatte yoo baafameehu hin kafalamu fiizaan jalqaba yoo gartee itti dhufuu baannaan tikeenni yoo gubate garuu deebitee adabamtee adabbii akka lamadatti wani godhuuf ni adaba siigalemi ni adabamta ni qarshii jechuudha guutuun kafaltu amma ijoolleen tiyya gisee dhuftu san tikeenni gubatee akkasitti adabbii goonee deebifne tiraamika yaalleni beeytaatillee jechuu kuyye fiizaan itti dhufuu baannaan siin kafalchiisu amma wanni anu yeroo shan adabame ganda gaafa kayrin dhuftu meedikaala amnaamna jettee yeroo shan xiyyaara jalata meedikaala jennaaniin meedikaalli hin jiru hunjeen Sinigalemi meedikaalli hin jiru ammoo fiizaan akkaataan isaa akkana akkuma walitti kan irratti suutaa deemaa wal gaafadhaadhaan jeen dubbii tana keessaan fixuufillee sila yaaluu barbaannee ture diddee ol deebite as gubbarratti inshallah rabbi isin gargaaruu fixa aariif jidduun nan godina haadhaa jechuun fadheeti awwanii nan yeroo san gaafatame fi kaniin deebisee faanuma galatooma yeroo gaarii qaba. Ustaz ifama na godha maqaa keessan kan hin kaase ishiin hamma na gaafattee viizaa waggaa barreeffama waggaa tokko sanaa fidattu jette ani biyya keessatti silkiin irraa fudhatameera jechuun jecha ragaa ijoo kaayyadhe sheer godhe ijoollee irratti sana bilbilli koo badeenna ragaa ijoollee irra kaayyadhe sana fide ishiin waggaa tokko duraa fiddu ragaa innaanini ennaa sana bara 2025 jalqaba anis isaanitti iyyuu himadheera jechuufan ragaa dhiyeeffadhe kanumaan maqaa keessan dhahe malee dhiifama na godha. Amma laalaati amma akkas jettee qofa dhooytee miire waan deebisanaan si kan hin deebifne obboleettiin deessumayyaan zanni baduu malti iddoo tanatti si galee namni zabana warra waa hedduu takka jira kai akkas inshallah luulaa bakka si deebisi doktor. Viizaa dhuma harkaa fuudha isa cite sana tikkeetti ragaa fiddu kanuma harkaa fuudha. Abdii Geetaachoo ragaa turte mootummaa carraa kennin. Inni dubbadha ko. Dhaggeeffataan ture garuu dubbattu ka. Abbaan hin carraa. Tokkoffaa irratti maal beektaa? Sagaleewwan kiyya guutuu wanta ani irratti erge guutuu isa jalqabaa ni qabdi. Qabaachuun ishee dammoo kan ijoolleen isheedhaaf sheergu ani fi ishee waliin haasofne waan tokko namaaf sheer godhaa turte waan ta'eef jechuudha. Tokko lammaffaa irratti silkiin kiyya Oppo ture. iPhone irratti dhiyoon dabarfadhe jechuudha. Waan kun ni dhufa jedhee wanti hin qabadhe tokko sin jiru tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani isheedhaan waan kana akkana goona jedhee qarabbiin na argu guyyaa tokko ishee mari'adheen beeku. Yaada kanarratti warroonni jaarsi isheetii fi gaafa ishee waldhaban walitti araakuudhaanii kan akka Bilaal fa'aa ni jiranii isheenis ni beekti. Guruppii faana osoo walitti araarsuudhaa fi manguddoo irratti himataa jirru waa'ee viizaa kanaa kaaste jararratti. Yoo waa'ee viizaa kanaa kaastu maal jettee ani sababa isaatiinan Kaayiroo hafee jarris ni beekan jechuudha. Sababa isaatiinan Kaayiroo hafee waan ta'eefi birriin kun akkasitti badeeraatini akkatti biyya keessatti Luulaa deebisa. Luulaa ababaa darbiyoo. akkatti biyya keessatti na gargaaretti hin jiru jette dubbatti yoo akkas jettumoo angaree keessan jira waan ta'eefi waa'ee birrii viizaa san barreeffama ishee isin agarsiisuu hin danda'a waa'ee viizaa ani kanan kaasee dubbadhe guruup irratti akka namichi na gargaaru fiidha malee waan biraati fi miti kanan ani dubbadhe sumayyaayi yoo na gargaare amma na gargaaruuf malee hammeenyaaf miti kanan dubbadhetti barreeffama sana barreessitee kaatee dhuftee gara keessatti inis kanan ani maanguddoo irratti kaasee namichi na gargaaru fan erga na gargaaru dhiisee tureetiin hin jira sababa isaatiinidha kanan ani hafee kanaafi rakkoo kiyya jarri isinaaf haa hubatuun an jette barreeffamni ishee ni jira. Sagalee bilbilaadhaan isin afaan haasofteetiin hin jirte jechuudha. Lammata irratti dammoo akka ragaatitti ani bilbilli kan koollee jijjiiramu haati viizaa kana dalagde tarii laayivii kanas arguu dandeetti tarii dammoo namni Kaayiroo keessa jirtan qaamanis gaafachuu ni danda'an. Ani isheen beeku saba biraati isheen saba keenya yoo miti Oromoo yoo miti jechuudha. Viizaa kana dalagde. Ani moo kan na fide namuma micayyoo ta'e fide santu na fideenan. Maqaas dha'uu baadhu jechuudha. Kan na fide moo yeroo san 1,180 sababbiin inni gatii saniin na fide firadha waan ta'eef abbaa manaa kiyya faana. Sababa saniif gatii saniin na fide. Malee warroonni gaafa sanaa ana faana dhufan ijoolleen Abu Sabraddiin kan dhufanis ni jiranii gatii isaan kaffalanii dhufan ni beeka waan ta'eef Abu Sabraddiin illee jechuudha. Intala takka kan inni biyyarraa fide jira gaafa sana ana faana. Rakkoon qabu kayrillee isuma fide facaatuu internaashinaal nama fide. Kan anaan na fide isadha. Inni na fiduu saayyuu ani san beekuan. Mikinaatu tokkoffaa tikkeettiin achitti na ergame lammaffaa dammoo viizaan online ta'e bilbilaan naaf ergame waan ta'eef jechuudha. As ergam viizaa. Akka ofii irraa dhufte kana dhiiftee maaliif amaara bira Ani tokkoffaa irratti san beekuan tokko namicha jechuudha. Waliin beeknu ana.
Naafin haasaas waliin qabdan. Bira abbaa manaa kiyyaattu na fidee jedhe. Osoo firri abbaa manaa keetii jiru hiriyyaa ta'e maaliif dabarsee amaaraa kenne? Tokkoffaa irratti maaltu jira beektaa asli ani tokkoffaa mucaa kana waliin beeku tokko jedhe. Lammaffaa irratti dammoo ani as ga'eennaan namni wal beekumsa walirraan haasa'u jira miti akkana jedhee itti hime. Asuma erga dhufnee wal baranne jechuudha. Itti beennaan rakkoo hin qabu naan jette namni sun ni jira. Amaaras miti mucayyoo waan akka guraagee wayite jechuudha fan amaaraa dubbattu malee. Ragaa isattis nan qaba ishee sanallee qaamaan fidachuu hin danda'a jechuudha. Isheen gaafa jalqaba miidiyaa kana dubbii kana miidiyaa irraan baatu anaaf isheen nagaa walitti qabne naguma waliin haasofnu. Garuu nagaa walii haasofnu malee dudduuba kiyya waan tokko jette Allah waa lamanii nagaa irree ijoolleen naan jedha malee dhufeetiin jechuudha. Anatti immoo jechuun waa'uma gaarii wayii haasaa turte waasaappii ishee